Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirtu baga jiraattan bakka isin jirtan hunda nageenya jiraatu fayyaa keessanii nagaa keessanii isiniin jecha har'a wanti isin qabadhee dhufe maali yoo jettanii dhugarbii gammachuu ajaa'ibaatiin isin dhufe baay'ee tokko gammadee jira. Baay'ee tokko natti tolee jira jechuudha. Maaltu si gammachiise yoo naan jettanii akkuma kaleessa viidiyoo waraabee isin gadhiise kaleessa viidiyoo wanti waraabee isin gadhiise jaartiin ajii namni tokko shibiran dhufu namni tokko fattashamu malee shibira seenuu hin danda'u silkillee qabatee seenuu hin danda'u akka poolisoonni naan jedhanii isinitti himee ture akkasumas har'allee naa dawwalanii jaartii ajii namni tokko ziyaaruu hin danda'u. Kanaan booda nama tokko ziyaaruu hin danda'u ishiin lafa jalatti darbitee jirti bakka biraatti darbitee jirti naan jedhanii dhugaa rabbi ganamaan gammachuu guddaatu har'a gammachuu guddaatu natti dhaga'ame jechuudha. Sirriitti akka karraattuu hin gammanne jechuudha. Maaliif diinni kiyya lafa jalatti naa hidhamuun baay'ee tokko na gammachiise jechuudha. Baay'ee tokko amma bakka sammuun koo murtaa'aa ta'ee boqonnaa argate warri alattafan immoo ishii malee humna qaba waan ta'eef isaanuma na gochuu hin danda'an. Isaan waan tokko yoo na gochuu hin danda'an ishiitu humna godhaafi ishiitu humna ta'aafi jechuudha malee isaan qophaa isaanii umayyuu na gochuu hin danda'anii daa'ima kiyyallee umaa gochuu hin danda'anii jechuudha. Maaliif ishii yoo birriitti kennuu baattee ishiin gargaaruu baattee ishiin jajjabeessuu baattee umtuu manaan godhu jechuudha. Eenyuyyuu umtuu manaan godhu. Amma bakka murtaa'aa ta'ee boqonnaa argadhee jiraadhaa hojii koolee hojjetadhaa jechuudha. Daa'ima kiyyallee sirriitti qabadhee daandiirra naan deemu lootuuf hin sodaatini. Akkasitti boqonnaadhaan deema jechuudha. Baay'ee tokko natti toleera. Warroonni ni jaallatanillee akkasitti tolu abdiin qaban isiniin jedha. Akkasii du'aan keessanii baay'ee tokko na gargaaree warroonni du'aa naa gootanillee baay'ee galatoomaa ulfaadhaa kabajaman isiniin jedha. Namni tokko yoo dhugaan deeme dhugaan isaa turtullee bultullee oma mul'atti jechuudha inaaftu jechuudha. Warri immoo sobaan deemu sobni isaa guyyaa tokko uma fashalaa jechuudha. Kanaafuu dhugaadhumaan deemu wayyaa dhugaadhumaan deema warri sobaan deemtanis isiniin jedha. Immoo rabbitti amantee deemnaani omtuu maasin godhun isiniin jedha. Namni tokko homaa nama gochuu hin danda'u. Kanaafuu warri ishiin immoo humna isinii taates amma humni keessan isin jalaa laafeeran isiniin jedha. Omtuu mana gochuu hin dandeessan maaliif durallee ishiitu birrii isinitti kennee deemate akkas godhaa yoo jettanii isin birrii argitanii akkuma warra biyya kanaa jechuudha. Isinis birrii dhumaan deemtu amma kunoo mudiirri keessan hidhamtee jirti amma laaluu hin dandeessan arguullee hin dandeessanii omtuu manaan gootanii isiniin jedha. Namichi sunillee waan tokkollee na gochuu hin danda'u. Nasiimaanis inshaallah yoo rabbi jedhee amma dhamuuf deemti isiniin jedha. Amma barbaadamuu jirti inshaallah ishiillee rabbiin bakka ishiin jirtu nutti agarsiise akkasitti ishuma sanatti dabalamtuun isiniin jedha akkuma duraa sana. Maaliif namni lafaa ka'ee nama xuxuqu kun bareeda miti namootuma waan tokkoon godhe yoo nama tuqani rabbiin hun dhiisu jechuudha. Kanaafuu ani immoo rabbumatti dhiise waan isaan na godhanis hundiyyuu rabbumatti dhiise waan hin dhiiseef kunoo rabbiin kun anuma faana ta'ee jechuudha. Nu faana na gargaaree na faana ta'ee jechuudha. Inshaallah isinillee ammallee du'aa naa godha kana Nasiimaanis qabamtee caaltuunis qabamtee hundi isaaniiyyuu mana dhaatti naa guuramanii isiniin jedha. Akkan boqonnaadhaan jiraadhan isiniin jedha. Caaltuun illee waan tokko na gochuu hin dandeessu. Goddanyoonni ishee warra kaanis mana gochuu hin dandeessu. Maaliif amma humni isaanii laafeera waan ta'eef humna hin qaban waan ta'eef ishii malee humna tokko hin qaban waan ta'eef humtuu mana gochuu hin danda'u. Humni isaanii guddaan silaa ishii sana ijaartee ajii ishii seexana sanaayyuu ishiin immoo hidhamtee jirti lafa jalatti namni tokko deemee arguu hin danda'u waan ta'eef humtuu mana gochuu hin danda'u isiniin jedha. Warri naa sodaatanis naaf hin sodaatin isiniin jedha. Akkasin isiniin jedha yoo namillee seenee waan tokko kaameraanis fattashame waan hundaan fattashame guyyaa tokko sayyuu bira deemuu danda'a malee hin danda'amu jechuudha. Mallee caaltuunis erga ishiin hidhamtee beettee bakka namni akkan seenne erga beettee namni tokkollee sagalee deemeerraas fiduu hin danda'u irraa waraabuu hin danda'u akka durii waliin taa'anii haasa'uun hin jiru jechuudha. Akkasin isiniin jedha. Caaltuun immoo erga ishiin hidhamtee namni argu jedhanii bakka guyyaa raalkanis guyyaas dawwaltee manatti watwaatti jechuudha. Dhiifama naa godhee anatti balleessee maal jettee na kadhachuu jirti. Ishiin illee hin sobdin isiniin jedha. Otoo waan dura nama nagaa taateeti maaliif harka keessa galchattee yoo isiniin jedha. Namni tokko fayyaan qabu namni biyya kanaa isiniin jedha. Maaliif birrii biran darbu nama dhiiseetu birrii dhumatti abdataa jechuudha. Birriitti abdatuun bareeda miti. Birriin hamma hin dhumtisi birrii rakkoon qabu garuu namatu caala wanti nama ga'uun jiru isiniin jedha. Kanaafuu warri wal abdatanii kun akkasitti lafatti hafanii isiniin jedha. Warroonni immoo achi keessaa bayii naan jechaa turtanii
dhugaa rabbi jecha keessan fudhachuu dhiisee otoo hin ta'in jecha keessan illee uuman dhagaaman fudhadhaa maaliif ummatumattuu kana sodaadhee yoon isaan sodaadhee ammasiis keessaa bahee bakka biraatti illee uumanaa dhufu na jalaa nafan jedheetuma simuma jedhee mataa magadi qabadhee taa'uu jira malee jecha keessan dhaga'ee miti warrin atin dhageessu maal mallaan jettanis dhiifama naa godhaa asumaan dhiifama sin gaafadhanis niin jedha angorsa keessan sirriitti dhaga'a maaliif nama akka kiyyaa sodaadhee naas keessaa bahee bakkuma jirutti humna jala deemuu jechuudha na jala nafanii nama tokko sodaachuu rabbi sodaachuudha malee yoo nama sodaatte namni na sodaatte jedhee si jalaa nafu jechuudha na sodaatte akkuma saree maraatoo si duuba fiigaa jechuudha kanaafuu nama sodaachuun bareeda miti isiniin jedha kunoo rabbumatti yoo dhiisteette rabbuun keeyyuu irraa sii kanfalaa rabbuma qabaachuutu bareedan isiniin jedha mallee isinillee du'aa naa godhaa warri natti artanis dhiifama naa godhaan isiniin jedha akkasin isiniin jedha maxiyyeeffannoon kiyya maali yoo jettanii erga jaartiin hajjii baqa dura shiidhumatu na sodaachisaa ture yoo erga nasiimaan baate baay'ee tokko sodaadhee baay'ee tokko of shakkaa jiraayyuun isiniin jedha amma immoo erga shiin lafatti jalatti hidhamte baay'ee tokko natti tolee jira baqa abdiin qaba jechuudha abdii ofitti horee jira amma xiyyeeffannoon kiyya maali yoo jettanii chaanal hajjii sana fudhadhee harka kiyyatti deeffachuudha jechuudha maaliif hajjiinis mana dhaatee akka bahu odeeffannoo dhaga'ee jira mana dhaatee yoo ba'es chaanal sana argadhu waan ta'eef daddafee osoo hin bahin chaanal sana harka kiyya keessatti deeffachuu qaban isiniin jedha telefoon illee yoo bade rakkoon qabu telefoon irraa dhimma hin qabu chaanal sana kan garana nyaatu jechuudha isuma otoo harkatti deeffadhee isiniin jedha akka furkatti deeffadhu immoo du'aa naa godhan isiniin jedha akkasin isiniin jedha hajjiillee akkam baanee isallee akkuma shiisana lafumatti jalatti osoo darbee hidhame jennaan gochisaa kansaa isa lafa jalatti niisisuu badiinsa hamma kan shiitii sana hin ulfaatu naan jedhanii inni lafa jalatti hidhamuu qabu xiqqoo asumatti itti ilaalamuu qaba naan jedhanii aan immoo kan hin dhagahee hajjiin namatu jala deemaa jiraan dhagahee namatu jala deemaa jira birriidhaan jechaan dhagahee eenyu akka ta'e hin beeku jechuudha eenyuun akka birriidhaan jala deemu sana sirriitti addaan hin baafanne jechuudha inshaallah addaan baafadhee abbaata isinitti himaan isiniin jedha warroonni hajjii jala deemtanillee akkuma nasiimaa kan akkuma namicha kana taatu boodan salphattuu gadi taa'an isiniin jedha irraa dhaabadhaan isiniin jedha maaliif hajjiin illee badii uma balleesseetu jaartummaa isaa faana badii balleessaa tura waan ta'eef kanaafuu hin gargaarinaa nama badiidhaan hin gargaarinaan isiniin jedha yoo barbaadan birriidhaan nama gargaaru malee badii tokko namni badii isaa irratti nama gargaaruun bareeda miti isiniin jedha otoo hajjii illee akkuma ishii sana gargaaruu dhiistanii baay'ee tokko na gammachiisan isiniin jedha maaliif innis badii qabannis balleesse ture waan mashiin jette sana fudhachaa ture waan mashiin garmattooftee toofamaa ture jechuudha akkuma daa'ima xixiqqoo eeshi jechaa ture kanaafuu otoo hajjiillee gargaaruu dhiistanii natti tolaan isiniin jedha akkuma nasiimaa fi goddanyoota ishee akka hin taane isiniin jedha otoo ishumarraa barattanii hajjiillee gargaaruu dhiistanii irraa dhaabattanii isiniin jedha akkasin isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa warroonni dura dhaqanii deemanii bira deemanii sagalee waraabaa turanii warri hamma jala deeman kun immoo sagalee osoo waraabeen gaduma qabaadhaan jala deemu jechuudha osoo waan tokko hin dubbatiin dhaqanii birriidhuma bichaa kaffalaa akkasitti jala deemu jechuudha ani immoo poolisootatti birrii xiqqoo kenneetanii eenyu bakka hajjii bira dhufu suura naa kaasaati suura naa ergaa jedhanii anillee akkuma warri sun kanfalanii fi poolisoota kanfaleetanii akkuma jaartisaa sana isa gochuu deemaa jechuudha akkuma nasiimaaf jaartisaa sana isa gochuu deemaa jechuudha maaliif innis otumachi taa'ee bareeda jechuudha namni badaan tokko manuma hidhaa sana keessa otoo taa'ee achirraa barata jechuudha badiisa tokko achirraa barata kanaafuu gadi ba'uun bareeda akkasiin isiniin jedha maaliif manadhaa keessa yoo taa'e jetta yoo jettanii akkuma duraa akkuma amalasaa beektan sana amalasaa sana hin dhiisu jechuudha manadhaatti illee hidhamee amma kanallee hidhamee ture irraan baratu jechuudha. Badiisa irraan baratu jechuudha jiyyoomiyyuu badiisa irraan baratu kanaafuu tumachi taa'ee natti tola jechuudha yoonni baay'immoo cinqiin kiyyaa mallee ganaa cinqiidhuma jechuudha cinqiidhuma dabalamaa jira jechuudha kanaafin otoo achi taa'ee baay'ee tokko na gammachiisa isiniin jedhe natti tola isiniin jedhe maaliif namni balleessu tokko achumaan tola jechuudha. Akkasin isiniin jedha maaliif amalasaa waan hin dhiifneef amalasaa namni badii barate tokko waan hin dhiisneef ammallee yoo baay'illee badiidhuma sanatti deebi'aa qumaaruma sanatti deebi'aa dubartootuma jala deemuutti deebi'an isiniin jedha kanaafuu
baay'ee tokkotu achi taa'ee na gammachiisa jechuudha. Maaliif boqonnaan jiraadha, boqonnaan daa'ima kiyya guddifadhaayyuu osoo achi taa'een isiniin jedha. Akka achiin baane immoo du'aa naa godhaa, du'aa itti godhaan isiniin jedha. Akkasiin isiniin jedha. Dhugaa rabbii isiniin jechuudhaaf amma boqonnaadhaan murtaa'aa ta'ee akka ilmoon namaa tokkootti dura sodaan jiraachaa ture. Amma immoo murtaa'aa ta'ee sammuu koo boqonnaa godhee jiraachaa jiran isiniin jedha. Akkasiin isiniin jedha. Otoo na danda'amee inshaallah mana toon jijjiiradhe baay'ee tokko na gammachiisa, baay'ee tokko natti tola jechuudha. Na danda'amnaan meeshaa mana kana keessa hundayyuu jijjiiree tan hundayyuu gurgure yookiin immoo miskiinaa kennee jijjiiruuf hin deema, kan biraa bituuf hin deema jechuudha. Bakka inshaallah yoo na danda'ame immoo nan jijjiiradha jechuudha. Yoo na danda'ame immoo asumatti meeshaa sana gurguree kan biraatti fidedhe xiqqoolee yoo taate keessa jiraadhan isiniin jedha. Maaliif gammachuudhaan xiqqoo waan xiqqoodhaan yoo jiraatte bareeda jechuudha. Keessi kee fayyaas qabaate gammachuu qabaatte waan xiqqoo yoo fayyadamtee jiraatte baay'ee tokko nama gammachiisa jechuudha. Manuma duwwaa keessallee yoo jiraatte gammachuun jiraannaan oma rakkoon qabuun isiniin jedha. Akkasiin isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaan immoo baay'ee tokko haara isinitti qaba. Maal nutti aarte yoo jettanii chaanaala kiyya mammaa 100 naa ga'uu dhiisuu keessaniif baay'ee tokko isinitti aare jechuudha. Maaliif namni na hordofu baay'eedha. Saskiraabii naa godhuu keessaniif baay'ee tokko isinitti aareen isiniin jedha. Chaanaala kiyya 100 naa ga'uu dhiisuu keessaniif baay'ee tokko isinitti aare jira. Kanaafuu saskiraabii naa godhan isiniin jedha. Akkasiin isiniin jedha. Inshaallah akka jibira na dabarsitan immoo abdiin guddaan isinirraa qaban isiniin jedha. Waan hordoftaniif galatooma ulfaadha kabajamaa. Ka viidiyoo biraatiin walitti deemtu nagaan naa tura.